kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii waan raadiyoo daandiiqaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu oduuwwan guyyaarraa akka lakkoofsa biyya keenyatti caamsaa 14 bara 2010 guyyaa kibxata guyyaarraa qabanneedhaan jira oduuwwan guyyaarraa akka isiniif dubbisuu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaatiin سكين كبجما في كالي رمضان مبارك كل عام وانتم بخير ججبو صومناتي ودو قمتشي ساقو ياردانو دا قبدي قبني دي نجرم هيدم توني مسلمة بلا عبدا من هيداك إلين تو مودتي يكمون هيدا راتوران أفره كمن مسلموني بلا عبدا برا درب من هيداك إلين تو مودتي يكمون هيدا راتوران أفر ياردا هيدا راكلا كيف من بي كاميرا وبلواني كمان كنين شعب الدين نصر الدين عمر إبراهيم كامل إيسا فزم شرنا تايل مارم كدر تادل من جاكتا مدين نقباسانيرو وبلوان كينا بغربي ماتي حواس جالتاني يرو دي ربودا باقا إسين دبالي جج بربانا درتا مجلس سيرنا لا غودين ارسلتا شيخ اول محمود فديسانيتين انغو غديسو ساني غومي اولانا دي موت اسلامنا نورومياتيف غياردات عليا غلفتن طلع ايسان وجي غديسو غلفتن اتعانم بريزيدنت مجلس سيرنا لا اوروميا كشلبين مقانيسا مصباج دمو شيخ يرات عليا فودودان اكترساس بكاميرا اكو غيادين غدا غبافني سكنتا دعوه دل بتدر بمغالا شاشمنه مسجد علي مانيتي ادو كورين فلا بربادو حواس مسلمه في علماء وني غرغدون ارغمنتي شيخ اول مامور اتغافتما مجلس سيرنا لا غودين ارسلتا سغنتا هوردفا ارغتورين بود فدي امته الى فدي نيسانتين انغو ايفان افتي غديسو يساني دبچو يساني اسنيف غباسون كينا نياده تمام حالو مكانان انغو سيرنا لاكنا الرهين ترجچون يتبرفمان مجلس سيرنا لا اوروميا يمو غلچن نمني رافود بمي اتعانم بريزيدنت اوروميا كشلبين مسباج دمو الرافودي وسوين دبسين ترساسي ميشا بالفاكيس اكدر بكاميرا قاموني بدي كشلا بون مل زيناوين جاري كونين نمني كيسا إساني بيكو يو أنغو غديسو إساني تقلبي أكام غدا كتئكن أغرسيسو دا شيخ أول قمي أولانا دي موت إسلامان نانو أورومياتيف متدري أنغو فديكي يان غديسو إسم بيكسيسو إلا رجيشو دان تليات عامسا كده إلما بركوما لما فكراني تبرسان كيسا تي أكوا متدري رتي إبسامو في عالميتي أن شيخ أول محمود بيان جراتا قولين أرسلتا آنا دودولا مغالا دودولا غندم الدوابي يموتو ويا ديك دمي توربا barakuma lamaaf sagalirraa eegalee dura taa'aa gumii dhimma islaama godina arsilixaa ta'ee hojjeta jiraachuu kiyya ni yaadatamaa yeroo gara aangoo kanatti dhufe irraa eegalee hanga guyyaa caamsaa 12 barakuma lamaaf 10 hawaasa muslimaa irratti rakkoo tokko illee kallatti kamiyyuu osoo hin raawwatin itti gaafatamummaadhaan ture jira haa ta'u malee hawaasni muslimaa godinicha keessatti argamu majlisni seerana laa fedhii kennama adeemsa sirrii hin taaneen filatame jechuun nu balaaleeffataa ture jira anis yeroo gara itti gaafatamummaa kana dhufu hawaasa kana ni tajaajila jechuun kan itti seene yommuu ta'u akkaataa yaada kiyyaa kan ummata tajaajila jedhee itti seeneen tajaajilu hin dandeenye sababnis tokkoffaa qajeelfamoota fi hojmaatileen jiran akkaataa fedhii ummataatiin kan hin hojjechiifne ta'u lammaffaa ummanni duruma irraayu osoo mormatu filannoon kan adeemsifame waan ta'eef walitti dhiyaanne hojjechuu dhabu kenna sadaffaa tajaajila ummatichaaf kallattii amantiin hayyamuun ni kenna jedhee yaade garuu kanatti dhufee qajeelfamni jiru kan hin hojjechiifne waan ta'eef afraffaa kafaltiin sirnaajitiif kafalamu yeroodha gara yerootti waan dabaleef fedhiin ummanni hajjiif qabu daanga'aa ta'uu fi komiin babal'achaa jiraachuu shanaffaa hawaasni nuti bakka buune jennu komii isaarraa kan ka'e halkaniif guyyaa karaa baanee gallu hunda irratti majlisni bakka nu hin buujechuun balaaleeffachuuf kan fakkaatanidha jechuudhaan sababoota isaanii xalayaa isaanii irratti tarreessaniiru itti aansuudhaanis kanaafuu hawaasni nuti tajaajilu bakka beekamtii nuuf kennee nuun hin hoogganaminitti akkasumas fedhii hawaasa muslimaa malee iddoo itti gaafatamummaa irra turuun gama amantiinis jibbama waan ta'eef jaarraa 21ffaa sirni dimokiraasii itti babal'atee jiru kanatti humnaan nama bulchuun kan hin danda'amne waan ta'eef hawaasa muslimaa fakkeenya gaarii akka ta'uuf jecha fedhii kiyyaan itti gaafatamummaa qabuurraa kan ka'e waan ta'eef qabeenya hawaasichaa nama hawaasni filateef jaalateen yeroo gabaabaa keessatti ariitiidhaan akka anarraa fuudhamu jecha iyyata kiyyaa kana dhiyeeffadha jechuudhaan xalayaa isaanii galfatanii jiru garagalchaa xalayaa kanaatis waajjira gumii dhimma islaamaa godina arsii lixaatiif akkasumas waajjira bulchiinsa godina arsii lixaatiif waajjira bulchiinsaaf nageenya godina arsii lixaatiif waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo godina arsii lixaatiif waajjira kantiiba magaalaa shaashamanneetiif
waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaashamanneetiif waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo magaalaa Shaashamanneetiif akkasumas hawaasa musliimaa hundaafis xalayaan kun akka dhaqqabu beeksisanii jiru. itti gaafatamaan majlisa seeraan alaa godina Arsii Lixaa Sheek Awwal guyyaa dilbataa waltajjii irratti ba'uudhaan haasawa akkaan cimaa taasisuudhaan ammaan booda taayitaa kana guutumaa guututti gadhiisuu isaanii uummatatti ibsanii jiru. Guyyaardhaa Sheek Awwal gumii olaanaa dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaati fi xalayaa kan galchuu yeroo deemanitti ittaanaan pirezidaantii majlisa seeraan alaa Oromiyaa Kashalabbee Misbaa jedhamu xalayicha irraa fuudhuudhaan xalayaa kanas akka cire Sheek Awwal raadiyoo daandii akkatti kan himanii fi guyyaan waan kanaaf inni irraa itti gaafatamu jiraatuun isaa fagoo miti jechuudhaan Sheek Awwal kan dubbatanii fi Sheek Awwal itti gaafatamtoota majlisota seeraan alaa godinaalee kutaalee Oromiyaa mara keessatti jiraniif dhaamsa dabarsaniidhaan namoonni fakkaattonni akka kiyyaa taayitaa bakka bu'ummaa uummata kan hin qabne akka atattamaadhaan ofirraa galchan jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Turtii gabaabduu Sheek Awwal wajjin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Aloo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheek Awwal akkam jirtan nageenyi baraadha fayyuma? Alhamdulillah. Hamza Boorana jedhama raadiyoo daandii Aqaarraa bilbila jira. Sheekana akkam jirtan? Alhamdulillah Hamza Boorana kani. Hamza Boorana jedhama raadiyoo daandii Aqaarraa bilbila jira. Baga baatii kabajama baatii Ramadaanaadhaan isin gahe. Maashaallah namaa kana wasu qorbana tokko. Akkas. Nagaa jirtanii. Nagaa jirra egaa waan hedduu nama gammachiisu dhageennee waltajjii guyyaa dilbata magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffame irratti egaa hawaasa fuuldura dhaabbatanii waan argitanii qabatanii deemaa turtan san argitee akka dhiistan argitee fedhii keessaniin aangoo san akka dhiiftan uummataa ibsuu keessan dhageennee waan san irraa isin dubbisuuf bilbille. Maashaallah alhamdulillah bareedan kan inshallah amma kun inni galfatee amma kun akkiirate amma shashamanne bu'a. Hedduu gammanne iyyannoo immoo isin galfattan san warra ta'an pirezidaantii majlisa Oromiyaa isinirraa fuudhuu diduu isaanii sanillee dhageenne turre waan sanirraa nu himuu dandeessani xalayaa galfattanii isinirraa fuudhanii jiranii. Xalayaallee cicciranii akka gatan dhageenne odeeffannoo san mirkaneeffachumaaf gama keessanii bilbilaa jirra. Akkasuma sanillee qilleensarra oola akka rabbii itti kaasu qilleensarra oola akkasitti dibee lammeessee dhanbeelee tokko waajjira qabatee ta'an akkasitti fuudheetti hambisuun itti kolfitee machee fi xalayaa itti kennee akkas anwarraa fuudheetti xalayaa kennee barbaadu akkaataa keessatti jiree. Ayyee. Akkasi xalayaa jechuudha. Ani ayyee kan ofni seeree namni nuti seeree uummata ati barkeetiin jedhee uumaa bahe. Allahu akbar maashaallah hayyee. Akkasi gaafa tokko seeree gaafachuu oolu keessee kun keetiin jedhee kun gaafa. Allahu akbar haqiqatan waan akkaan nama dinqisiisuuf waan ummata bira fudhatama qabu waan rabbiilleen jaalatu dalagdan wanni kun argitee ummanni bakka nuun buune jedha qabxiiwwan isin xalayaa irratti tuttan hunda isaanii argine jirra wanni isin argitee fakkeenya akka ummata keenya Itoophiyaattillee akkasumas guutummaa Oromiyaattillee waan fakkeenya namaa ta'u dalagdan isin hordofuudhaan itti aanan keessanillee akkasumas majlisni magaalaa Shaashamannellee waan kana taayita kana dhiisuudhaaf hunduu isaanii murannoo argisiisaa jiran mee majlisotummoo akka guutummaa naannoo Oromiyaa keessatti jiran ka bakka bu'ummaa uummata hin qabneef ka bakka san taa'aa jiranidha fi dhaamsi keessa warra hundaaf maalidha maal isinirraa baratuudha qaban. Inshallah idni rabbiitiin ammallee toorarra fitirbilee ijoolleen akka dhaamsa bareechitee dabarsee goonaani. Dhaamsi ani dabarsee suuyii argattee warreen lafa kaasanii ka godinaalee Oromiyaa keessa jiru hundaaf fakkeenya ta'ee namoonni gaariidhaa kana uummanni hin barbaanne qabu. Dhaamsi ani dabarsu hooggantoota dhimma Islaamaa gudinootaaf bakka eegala ammoo sagalee uummanni Islaamaa mormee jirutti bakka filannoon kun karas akkaataa biyyi hin barbaanne ta'etti illeen uummata keenya ukkaamsuu qabnu akka gara kootti aangoo latti kenname fedha kiyyaan bakka hawaasni hin barbaannetti uummata Islaamaa humnaan hoogganuun hin danda'amu. Yeroon keessa jirullee jaarraa 21ffaa yeroo dimokiraasiyaan ta'eef ummata keenya dirqamaan hoogganuun hin ta'u ummanni keenya
nama barbaade akkaataa barbaadeen akka inni filannoo isaa geggeeffatu eegana ammootu akkasumas hawaasni musliimaa mirgi isaa akka eegamu warri na fakkaatan hundi karaa kiyya kana qabatanii itti fufan qajeelu dhaasa dabarsa. Ayyee hedduu galatooma horaa bulaa Sheek Awwal wal quba qabaannaa anilleen isinii bilbilee isin hordofaa hayyee nagaan galaa har'a xalayaa Oromiyaa dhaqqabsitanii deebi'aa jirtanii egaa isin quba qabaannaa hayyee nagaatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nagaa nagaa barakaatini haa godhu. Amiin 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 jazaakumullahu khairan. Amiin amiin mashallah. gama birootiin immoo bifa wal fakkaatuun karaa itti gaafatamaa majliisa seeraan alaa godina Arsii Lixaa Sheek Awwal qabatan hordofee itti aana majliisa seeraan alaa godina Arsii Lixaa fi itti gaafatamaa majliisa seeraan alaa magaalaa Shaashamannee fedhinnee isaaniitiin taayita sobaa mootummaan dirqiin isaanitti kenne gadhiisuuf akka murteessan sagaleen isaan dubbatan raadiyoo daandii haqaa qabeera keessattuu itti aana majliisa seeraan alaa kan godina Arsii Lixaa Sheek Mahamuud Ayyala yookaan Aliyyi kan jedhamu kan yeroo koree fala barbaadu irratti ragaa sobaa bahamu Sheek Abdurrahman Usmaan ragaa ba'ee fi itti gaafatamaa majliisa seeraan alaa magaalaa Shaashamannee Sheek Abdul Hamid jedhamu fedhii isaaniitiin iddoo seeraan alaa kana irraa akka ka'an dubbatanii jiru. bulchiinsi majliisa seeraan alaa magaalaa Shaashamannee Sheek Abdul Hamid gama ejjennoo kanatti kan nu seensise Sheek Awwal sababa ta'anis isaan caala sababni guddaan kutannoo fi murannoo fi mormii uummata magaalaa Shaashamanneetu gaafa majliisni seeraan alaa kun dhalatu hamma gaafa inni jilbaan jaaree deemutti mormaa jirutu sababa guddaa nuuf ta'e. majliisni yeroo ammaa kanatti guutumaa guututti mataarraa hamma miilatti tortoree jira bakka humna itti qabanis ni qabu bakka mormiin uummataa jirutti tortoranii jiru an aqiida qulqulluu gobbatti dhaladhee as ga'ee jira dhimma aqiidaa laaquu sana keessa hin jiru jechuudhaan Sheek Abdul Hamid bulchiinsi majliisa seeraan alaa magaalaa Shaashamannee yeroo dubbatan dhagahamee jira. Sheek Abdul Hamid fi gareewwan isaanii guutumaa guututti taayita majliisa seeraan alaa kana kora wajjin dhiisuudhaaf akka hojii irra jiranis beeksisanii jiru. صلى الله عليه وسلم ماري بلين كنا أبودا كنا الجيتي في نتعداتنا شيخ أول سبب أنيس سبب كنت شيء أول إن شاء الله اللي وما تكينا كما قال شاشمني كيسات مجلس كنا إفت بيمر إفت يرود إيرار غابني على تراجل كبه هذا أدني tortoree jaaree jilbaan lafa qabatutti ummata keenya kamur madrakii kana qabane ummata keenya jechuu barbaadeeti ummanni keenya yoomuu yeroo hadhooftuu fi yeroo amma mataa ol qabanne kanas ifat uduu gadiin jenne dhugaa dubbachuudhaaf ani aqiidaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jalqaba wagaaf dhalanne irraa tooyida keessa dhalanne tooyida keessa guddanne waan biraa itti laaqamuu hin dandeenye yoomuu madraki kana ko ummata keenya jechuu barbaadeeti lammaffaa immoo isaan yoomuu kabira darbuu hin dandeenye ummata keenyatu ifat adda babaayitti ba'ee udu yoomuu gadi hin jedhin gaafa biiku waraanaan dheetamullee gaafa kaanillee gaafa nama tumanillee gaafa nama hidhanis ummanni keenya ifa ba'ee mormii ummata keenyaa facituu dhabe santu madrakii kana uume nullee akka onneen horanne kanu godhe isa jechuudha bakka biraatti bakka namni mormuutti hin jirretti onnee qaba majlisni hadhallee sa'aatii kana kanuma asitti tidhiichisanii kunoo onnee keessa kutaniiran kana onnee guddaa qaba bakka biraatti dhugaa dubbachuudha. Kana hoo jedhu madrakii addaa isaan tunu arge isaanii balleessuu fi miti ummata keenyatu hangafa jechuuf ani erga gara majlisaa kana dhufee ittillee hin gammanne barbaadee illee ittiin dhufne namni silxaana bitatee seenan beektan magaaluma Shaashamannee keessa jirtanii hin bitata aangoo kamuu namni aangoo majlisaa kun jalqabumarraa haga dhumaattu ka faayidaa hin qabne ka bu'aan tokko keessatti hin argamne kasaaraa achitti kasaraan majlisa zabana kana ammoo hin caalaa maafi jibbamaadha waan ta'eef ummanni islaamaa akkuma jiruun komatee jira waan ta'eef jecha nullee ummata komatisan keessa walii beekuu dhabne malee tokkotu nu komataan tokkoffaan nu itti aannee rabbitti nu fide sababa kamiinuu yoo itti dhufne an sababa kanaaf dhufe jechuu hin danda'u akka itti dhufeef abbaan fidee abbaa waan kana keessa na seensellee hin beekan jalqabuma gaafa san oduu immoo komii ummata keenyaa beekee dhufuu himbaanuun baay'inaa ummata keenya murtisanillee keessa jiru dhageelle waan ta'eef itti dhufee yeroo isaaniin guddaa biikanaafillee keessummaa wayii qaba. Erga dhufee ammoo dheengadda sa'aatii 11 fi walakkaatti gara aangoo kana dhufe. Erga dhufee ammoo uummanni keenyaa akkana ta'eera. Uummanni keenyaaf majlisni dudda walitti galaniirani. Akka dhufeen immoo yoo kijibe isintu na taajjaba. Namni an godhee yoo jiraate wanti nama godhe illee jiraate isaanii wal komanneerra isaanii illee araaramnee jirra komii isaan irraa qaban immoo kabiraan beeku
namni an erga magaalaa Shaashamannee dura ta'ee dhufe ammii illee jiraate hin beeku dhiifama gootanii wanti an hojjedhe illee hin jiru an taa'eetuma dhibeen ummanni keenya amma dhibameeru kun kanuma dhibameeru waan ta'eef jecha dhibee garagaraa kanumatti dhaabadheetuma laalaa jira qarii keessa illee bu'ee hin jiru qarii biiroo seenaa hin baya kanaan alatti wanti an hojjedhe illee rakkootu uumamaadha jedhee rakkoo uumame sanitti illee deeme adeemsa illee komadhee wanti an godhe tokko illee hin jiru ammaaf immoo jelaa manni ol diigamaa moo gubbaa diigama waan jedhuufi nu duubeennee kanaan dura waliin makamne dhuguma isaanii wajji mari'annee jira uduu waliin makamne ummanni kuniif nu tokko waan taaneef kaayyoon keenya illee tokko aqiidaan keenya tokko jarruuniin rakkoon aqiidaa garaagarummaan aqiidaa ka godina keenya keessa hin jire jariniin quraafitim hundi keessanu aduume jettee aduwwii isaanii waan taaneef akkasii himu ifatti himanii uduu waliin makanne jedhaa ture hin gabaabsaa amma waliin makanneera eega dhufne waliin makannee waan isin komattanii isin quuqeeru san addatti quuqama keessanii miti quuqama kenna waan ta'eef jecha waliin itti deemna hidda isaa immoo ani adeemsa mataa isaa eeggadhee koree torbatu jira koreen godinaallee jirti waliin teennee mari'annee madirakiin nu uumame akka magaalaa Shaashamanneetti an dura ta'aa magaalaa kana waan ta'eef yoo akka kamiinuu ta'u akka namni gariin jedhu mallayyoo namni fudhate mata hidhateeru nu filinu haqiqatan namni akkas jedhu rabbi waliin dhufa nooma shahadaa qabu rakkoo biraallee qabaate aqiidaallee rakkoo qabaate isaan waliin filamne gaaf filamne erga filamne illee dheengadallee gaaf dhufnu mariin teenneerra namni nu keessa rakkoo qabu jiraachuu danda'a fayyaalessillee namni aqiidaa qabu jiraachuu danda'a wal geennee mari'annee ummanni keenya majlisa kanan barbaadu nullee hin barbaannu waan ummanni keenya hin barbaannu ummanni keenya ka cidha waliin godhannu ka duunu nu awwaalu ka dhibamnu nu yaalu karaa rakkoo keenya keessaa nu baasu waan ta'eef wajjin itti makannee ummata kana wajjin hin qabsoofne qabsoo ummata kanaa galma geessina waan ta'eef ummata keenya wajjin jiraannu ummata keenya wajjin as garagalaa jennee koree keenyallee as deebifne adeemsa seeraa deebne garana deebi'a jedhaa ani waan kanaan ala waan amma isaan arganiin alatti wanti an qabullee hin jiru wanti isaan argan kenna wanti isaan jaalatillee kenna adeemsa moo adeemsa seeraa deemuu barbaada qixaan koree amansiise koreen keenyallee kama isin beektanii namni isin haara waallee hin jiru itti amansiise waliin makannee waan barbaadaa rusan waa wayi baa yaadattu gaafa malkaa odaadhaan tokko ijoollee nu jettee waa wayi fuudhuuf hiixannee irraa ijoollee nu harkaa buuftan gaafa jettan waa wayi fuudhuuf deemaa ummanni keenya haga uf beennetti biyya kana namni aqiidaa qabu bulchee hin jiru waan ta'eef jecha gubbaarra namni aqiidaa qabu maaf bakka san hin teenne dhibeen keenya majlisa irraa namni ajaa qabu angoorraa ajaan qabdan isinillee dhibeen keenya namni aqiidaa islaamaa qabu maaf bakka san hin teenne yeroo maraa namni aqiidaa kana mormuuf namni aqiidaa kanaan tolle maaf achi taa'aadha malee dhibee biraa angoon namni barbaadeeru hin jiru waan buluu namni martinuun qaba erga bakka tana dhufnu hojii keenya bade malee hojii wayitu asitti uumanne faayidaan nu asii argannellee hin jiru majlisinillee ka dur gaafa isaan bulchaniitii miti amma hoof aduwwaa gubamarraayyuu badeera haga bakka isin deemaa tanii san hunda hojii deemna mari'annee qajeelfannee madirakii uumnee akka magaalaa Shaashamanneetti ifatti mari'in godhaan jechuu barbaada go'e. hojiin boonsa fi jaalatamaan Sheek Awwal dura taa'an majlisa seeraan alaa godina Arsii Lixaa jalqaban kun godinaalee Oromiyaa hamma kutaa biyyatti hunda tatattamaa wal dhaqqabuun itti gaafatamtoonni aantummaa uummata qaban akka fedhii isaaniitiin aangoo seeraan alaa fi kijiba kan akka dhiisaniif kabajaan gaafannaa. Guyyaa dilbata darbe godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti muhaadaraa guddaa gaggeeffame irratti Ustaaz Ahmeddiin Jabal hawaasa bal'aa fi dhimma majlisa seeraan alaa irratti uummataadhaaf ibsa akkaan bal'aa kan taasanii fi haasawa isaanii keessatti uummanni magaalaa Shaashamannee qabsoo guddaa gaggeessuun majlisa seeraan alaa kana ofirraa akka ari'ee dhageenya jira. Majlisa godina akkuma ari'e warroottan gubbaa federaalaas akka ari'amanii fi uummanni keenya Oromoo qabsoo cimaa gaggeessan jijjiiramni guddaan argamaa jiru kun itti fufee sochii majlisa seeraan alaa hamma sadarkaa federaalaatti guutumaa guutuutti jijjiiruu keessatti ga'ee guddaa akka taphatan jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Yoo uummanni filanne namoonni karaa adda addaatiin ofumaa dhufanii taayitaa qabatanii akka amma uummanni keenya hajji gochuudhaaf qarshii gumaa dhibbatti dhiyaatu kaffale jedhamaaru kanas haa ta'u kallattii adda addaatiin rakkinni irratti argamaa. As warra Shaashamannee jirtan majlisni seeraan alaa bakka numbuu jettanii ari'uu keessanis dhageenyarra. Sirriidha akka Shaashamanneetti kana gochuun keessanis sirriidha fudhatamaa waan qabus. Shaashamanneetti kana jijjiirtan garuu hajji deemuu barbaannaan warra achi jiru sana karaa jaraarra dabarfachuun dirqama. Akka Oromiyaatti
sochiin Oromiyaa keessa godhame sochii jijjiirama biyyaatiif waa hedduu fiduu danda'a jiru ta'uun beekamaadha. Ana maalan jedhaa akkuma sochiin Oromiyaa sun biyya irratti jijjiirama fide akka majlisaattis jijjiirama fidanii majlisa federaalaas akka jijjiirama gochuuttis bakka guddaa qabaachuu akka dandeessanuun abdii godha. Ammanuma dargaa dabarfadha inshallah. Bifol fakkaatuudhaan koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa bakka bu'uudhaan bakkatti kan argamanii haasawa taasisanii Ustaas Yaasiin Nuurusi gaafiiwwan uummata musliimaa mootummaa haaromfamaa jiruuf karaa seera qabeessa fi karaa nagaa qofaadhaaf gaafiiwwan isaanii kaasuudhaaf qophii isaanii xumuranii akka jiran haasawa taasisan keessatti beeksisanii jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ዛሬ እዚህ ቦታ የታደምነው ራሳችሁ በፊታችሁ የመረጣችሁ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴን ወክለን ነው የተገኘነው። ያሸከማችሁንን ኃላፊነት የጣላችሁብንን ግዴታ ለመወጣት ስንል እናንተም እኛም በምናውቀው የፈተና ጊዜ ውስጥ አልፈናል። ይህም ጥያቄ ለሚገባው የመንግስት ክፍል ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ሰላማዊ በሆነ መልኩ አቅርበን እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከመሰረቱ ዘላቂ መልስ ስለሚያስፈልጋቸው መንግስትም ደግሞ ስለ ተሐድሶ እያወራ ያለበት ዘመን ስለሆነ ዳግም ጥያቄያችን ልናቀርብ የህዝቡን የጣለብንን ኃላፊነት ለማድረስ ዝግጅታችን እንደጀመርነ እናስታውቃችሁ ነው። ሶስቱም ጥያቄ ማዕከል ቢያደርጉ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ያሉብን ችግሮች እንዲፈጸሙልን የምንፈልጋቸው የመብት ጥያቄዎች በርካታ ናቸው። እኛም ከታሰርን በኋላ እንደ ሽማግሌ በመሰባሰብ ለመንግስት 13 ጥያቄዎችን ያቀረቡ የቅርብ አጋዥ አባቶቻችን አዲስ አበባ ላይ እስካሁን ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ኃላፊነቱን የሰጣችሁት ስብስብ ሙሉ ለሙሉ ተፈቷልና ጥያቄው የሚፈታልን ዘንድ ዳግም እንጠይቃለን። ጥያቄ ጠየቀውን ለቆ ጥያቄውን አለመፍታት ሎጂካል አይደለም። ስለዚህ አሁንም ዳግም እንዳዲስ ቅድም እንዳልኩት ሰላማዊ ህጋዊና ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ለሀገር ልማት፣ ሰላም፣ ለህዝብ አንድነት፣ ለሃይማኖቶች መከባበር፣ ለብሔሮች መተሳሰር አጋዥ በሆነ መልኩ ጥያቄያችንን ለሀገር በሚጠቅም መልኩ አሁንም ለሚመለከተው ክፍል ለማቅረብ ጉዟችንን አብለን ጀምረናል። ሁላችሁም ከጎናችን አትጥፉ። የለውጥ የአዲሲቱ ኢትዮጵያ የለውጥ አካል ሙስሊም መሆን ስላለበት በቅርቡ ጥሩ መፍትሄ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንጠብቃለን። የደረስንባቸውን ሁኔታዎችን ወደ ህዝብ መንግስት ስለ ተሐድሶ ማውራቱ ይበል የሚያሰኝ ጉዳይ ነው። ሰው ይሳሳታል። መንግስት ደግሞ የሰው ስብስብ ስለሆነ ይሄ ሰዋዊ ባህሪ ሊያጋጥመው ይችላል። ግድፈቱን ለማረም የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ሀ ብሎ መጀመሩ ሊያስመሰግነው ይገባል። እኛም ቢሆን ይህም ፈለግ ተከትለን ጥያቄያችንን ለመንግስት እናቀርባለን። አብራችሁ በጉዞ ላይ ኑሩ፣ በዱዓችሁ እገዙን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። lolli babal'ifannaa lafaa uummata keenya walloo aanaa baatee irratti hidhattoota afariin baname hardhas cimee itti fufeera. Lolli kun guyyaa hardhasii hidhattoota afariin kallattii afuriin kan geggeeffamaa jiru ta'u obboleewwan keenya dirree waraanaa gubbaa jiran raadiyoo daandii haqatti himaniiru. Gama keenyan guyyaa hardhaa waaree booda obboleessi keenya tokko rasaasan kan rukutame yommuu ta'u guyyaa kaleessaa hidhattoota naannoo afarraa poolisoonni lama kan madaawan ta'uu fi guyyaa hardhas lolli kun cimee lafa qonnaan bultoota Oromoo keessatti bakka coqortii bakka awwaala hasuu jedhamu lolli hamaan geggeeffamaa kan jiruu fi
meeshaan dhukaa jirus kanneen akka dishqaaf girnoofis dhagaamaa akka jiru beekame jira. Akkasumas lolli kun kallattii Hablayoo jedhamu naannoo burqaa karaa qaxxaamura gama Jibuutii deemuuf akkasumas gama kallattii bakka Habaachoo gara warra Waayyuu duubanis lolli deemaa kan jiru ta'uunis beekame jira. Lolli kun qotee bultoota fi horsiisee bultoota Walloo fi hidhattoota liyyuu poolisii Affaar gidduutti kan gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u yeroo uummanni ifirraa ciminaan ittisatti qaamonni waraana raayyaa ittisaa gidduu akka seenanii dhiibbaa gaggeessan ilmaan Oromoo Walloo lola keessa jiran nuuf himaniiru. Maddeen keenya naannicha irraa dubbifne akka nuun jedhanitti tibba kana bulchiinsi naannoo Amaaraa hawaasa walitti qabuun lolli kun akka dhaabbatuu fi gidduu keessanitti yeroo dhiyootti daangaa gidduu keessanitti ni sarara jechuun abdii sobaa uummataaf kennu kan ibsanii fi uummanni keenya lafti isaanii gammoojjidha keenya ammoo badda dareedha. Saamicha lafattuu nurratti gaggeeffama jira. Naannoon keenya kun xiyyeeffannoo hin qabu bakka maqxuu gubbaa jirra abbaa dhabne malee rakkoo hamaa gubbaa jirra kan jedhanii fi uummanni Oromoo fi aktiivistoonni fi dhaabonni siyaasaa sagalee qaban dhimma keenya kanaaf xiyyeeffannoo akka nuuf kennan jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Naannichatti bilbiluudhaan obboleessa tokko wajjiidhaan turti taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Akkam jirtan nagee badhaadha fayyuma? Nagee gara rabbi kam zaare. Hamzaadha mee akkam jirtan godina Walloo baatee keessa maaltu deema jira? Ana baatee keessatti waraanni kaleessallee akka deemaa ture dhageenye. Mee maaltu jira? Wallahi korban darbu jira kaleessallee lola jajjabaa ture lolatu deemaa jira gartee naannoo ana baatee naannoo ganda qortii jedhamu moo lammeessaa ganda agartee burqaa jedhamu ollaa kanatti lolatu deemaa jira amma yeroo ammaa bilbiltu kana lolatu deemaa jira qabuu dhufa. Maalidha lolli ka'umsi isaa sababni isaa maalidha? Ka'umsi isaa kun tureedha kun beekamu naannoo gara lamaatti jiru jira sababa babal'ifannaa lafaatii fi affaaroota agartee gandaan qubachiisuu kan jedhu takka lafa Oromoon qubatu irratti qubachiisuudhaaf naannoo sanatti haala mijeessaa turanii naannoo kanarra qubachuun hin ta'u lafa qonnaa keenya jedhee Oromoon gaafa fuula dhaabbateetti gartee kan qabu uummata irra bananii. Tole mee ayyee gama keenan namni nurraa miidhamee jira gama isaanii irraati yoo haalli jiru maal fakkaata warri kun horsiisee bulaadhumattu wal hadhaa jira moo waan birattu booda jira? Gama Oromootiin qotatee bulaa horsiisee bulaatu ofirraa ittisaa godhaa yaalaa jira garuu gama saniin agartee poolisoota leenji'aantu jira poolisii naannoo Affaartu jira yeroo itti jabaatetti yeroo makkalaakayaan jidduu bu'ee uummata ittisus jira agartee gaafa uummati Oromoo garis ofirraa lole malee haalli jiru akkana waaqotee bulaa lamani amma namni ooyiruu ofii gadhiisee ol gara lafa walakkaa baqatee jira maasaa ofiirraa malee namni du'ellee hin jiru gama poolisoota isaaniitiin lama madaa jedhama agartee odeeffannoo mirkanaa'aadha kuni kana jira. Lolli yeroo ammattis deemaa jira jechuudha. Amma sa'aatii amma naa bilbiltu kanatti fuula 3-4 deemaa jira amma lolli isaa amma naa bilbiltu kana lafa dheeraa agartee lafa kiiloomeetira yoo xiqqaate kiiloomeetira 40 akkas lafa uwwisu agartee kan lolli. Lolli yeroo ammaa kanatti kallattii kamiin deemaa jira? Kallattii namatti deemaa jiru kallattiin tokkoffaa lollitti jabaa naannoo Coqortii jedhamu agartee awwaala Hassuu jedhamu agartee addaa lollitti lolamaa jiru. Tole. Akkasumas immoo Habilaaroo jedhama naannoo burqaa agartee karaa qaxxaamura gara Jibuutii deemu gubbaa naannoo sanitti illee lola jira. Nagaachoo jedhama immoo gara warra Waayyuu duubaan akkasuma lolatti jira malee qawweetu jira agartee amma yeroo xiqqoo booda gara ta'a sagayyoo bilbilte agartee qawwee seeta gashiinis dhageessuu illee danda'a qawwee. Tole mee haala kana keessatti haala qabatama keessa jirtan kana keessatti uummanni keenya lafa isaa irrattidha kan weeraramaa jiru maalidha uummata keenyaaf uummata Oromoo hundaaf eega uummanni Walloo qofa isatti bakka sanitti akka waan dagatameetidha kan argamaa jiru heddullee dhimmi isaa ka'aan jiru akka nulleen argaa jirrutti kan hubataa jirra mee mootummaan xiyyeeffannoo isanii kennee dhimma keessan kan qaamni hordofaa jiru jira rakkoo keessan kan qaamni argaa jiru jira. Xiyyeeffannoo takkaallee hin qabu dhiyoo kana amma mootummaan naannoo Amaaraa dhufee aanaa irratti uummata mari'achiisee ture walakkaa keessanitti daangaan sararraa kan lammanuu keessanii lafa keessan adda beekkattana waan akkana godhaa jirra jedhee uummata abdii sobaa takkatti horee ture. Haa ta'u malee jarri lafi isaanii gammoojjiidha lafi keenya badda dareedha lafa badda daree kanatti ol babal'ifachuuf saamicha lafaati kan gaggeessaa jirtu xiyyeeffannoo haafis jiru hin qabu naannoon keenya kun agartee naannoo maqxuudha lammaffaa immoo saba Oromoo jedhamu kanatti irra jira samii Oromoo jedhu kun walakkuma lafaatti illee xiyyeeffannaa hammisii hin qabu kanaafuu rakkoo jabaadha agartee abbuun dhabe malee rakkoo jabaa. Maal dhaamatan uummata Oromootiif akkasumas egaa isin amma bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jal jirtanii akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaadhaa fi wanni isin kanaan wal qabsiiftanii uummata Oromoof mootummaaf illee erga dabarfattanii jiraate carraa sanii kennu. Bakka nuyi gartee mootummaa naannoo Amaaraa jala bullutti gartee mootii Oromoodhaan mirga amma qabna jedhu kana sabitti
mirga maqaamna jedhu kana akkan qabne hubachuu qaba uummata Oromoo maaliif uummata Oromoo irraa qaama tokko waan taaneef gaafiin biyya jira jedhee uummata Oromoodhaa akkasitti rafee taa'uu hin qabu maaliif nuti qaama qomoo uummata Oromoo jedhamu kanaati sablammii jedhamnee gartee naannoo uummata biroo jara jirraa lafa keenya saamamee nama jiraa gartee rakkoo keenya kana hubatee uummata Oromoodhaa xiyyeeffannoo godhuu qaban jedha gartee warri sagalee qaban gartee warri akka aktiivistee warri siyaasatti giristee maal seetiin inni kanama hin barbaanne lafuma keenya irra jiraachuu kan dhabu jiru kanaafuu xiyyeeffannoo argachuu qaba rakkinni keenya. Ayyoo Buleeskeen odeeffannoo godina Walloo argitee aanaa baateerraa bakka lolli deemaa jirurraa odeeffannoo nuu kenniteef hedduu galatoomii nulleen isan quba qabaan rabbiin irra sanii aansuu sagalee keessan kan uummataa fi qaamota mootummaa sagantaa kenna kan dhagaanuu fi hin dabarsinaa hayyee nagayaatti. Galatoomeetillee odeeffachuu keessa galtaa qabdaa fayyaati. Ayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbiin irra sana aansuu. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabanne dhiyaanne kana fakkaatu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.